Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinu qophii gaachana islaamaatii fi jaarmee bultiiti. Jalqaba irratti jaarmee bultiitiin eegalla. Murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti dachaana. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي إيقتو تديبي إيانات تيسني تخرى تيفي نور الهداتين إرجتان خيسا هدان دي بروغرام dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaadha. Deebi'iin takkaa'uu deebisaan gaafilee iyyannaa tan teeysanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Deebisaan inni iyyannaa dura tawarraa riqicha sunnaati. Dhiiroo maal ja'a warri gartee riqicha sunnaa ho'arraan tana. Eenyu namni dura gartee iyyannaa dura dhiheeffate. Akkuma gartee gama abbaa murtiidhaa warreen proogiraama qopheessurraa nu geessitti ta dura gaafattee iyyannaa dulfa galfattee obboleettii teenya takka. Mee dhaggeeffadhaa obboleettiin teenya gaa akka jettu. Warra keenya anaa humaan beeyne malqoodhaa xiqqishoodhaa anaa ammaan dura guntuu tan baasin. Anaa waan hayaata jaarsaa jaartiirraa humaan beeyne. Anaa akkuma sanillee saalfadhee yookiin ballagee xuriin laguunatti hin dhufin. Akkuma san anaa dirqamni gartee salaataa ka muslimaa fi muslimtitti irratti dirqama narra jira anaa hin beeyne. Anaan ballagiin duuba abbaan kan koo na heerumsiisee nama rabbii tokkoof. Nama ibaadaa qabu, nama haala bareedaa qabu. Duuba namni kuni ani jaartii isaa ta'uu wajjin xiqqeenya umrii tiyyaa miizaana irra kaayee sadarkaa ilmoo fi ilaalaniin na laalaa haala bareedaatii fi waan narraa irrates naatti dabalaa akkasitti na guddise. Haa ta'u eegaan anis guddadhee saalfadhee ballagee waan garteen irratti jiruu fi cufaa addaan babbarachuu eegalee duuba mana gartee isaaniitti warra isaanii ganda isaanii mooraa isaaniitti na dhiisee kara biyyaa alaa hujii jijjiirrachuudhaaf bahe. Anis akkasumattiin bakkuma inni natti dhiisattiin hafe ammoo chumattiin guddadhe. Anaa amma gartee guddina kiyyaa wajjiin egaa intala dubraa qacalee shamarraa tahee if beekee anattis waa dhagayamaa jiru tana keessatti roorroon gartee ija hamtuun ollaarraa ta gartee na mil'attu tana gaaddu arkee gandi kuni gartee wanni deemuuf hamtuun itti hojjetuuf takkaa miidhama
narragalchuuf abbaan manaan jiru jedhanii rakkoora na buusuudhaaf deemaniin akkuma jedhanittu ija namaa deemtu ni beekan akkuma jedhanittu akkasittiin sababa kanaan ka'ee mana sanirraa deemee karaa warra keenyaatti gale. Duuba egaa warra keenya dhaqeen boodetti abbaa mana kootii bakka inni jirutti silkiitti bilbilee hayyee akkana gadhiiftu jeen. Garuutu obboleen iyyannaa tana keessatti waan hiikkatti isii geesse dhibsine rabbumaatu beekaa wallee ni fuudhee inni jitti. Inni illeen hoggaan an yeroo gartee na gadhiisi jeen rakkinni kee maalii cinqiimtee maalii waa takkaa sanan gaafanne akkuma nama gartee duraanuu niyyaa qabuun waan kanaaf na tursiifatee jiruutti si gadhiise naan jedhe. Eegaan bubbulee iddaa fixadheen boodatti waan gartee xiqqeenyi umrii tiyyaa na ajajuuf takkaahuu akka namni gartee na kajeelu godhuuf jecha hogguma san itti qaadhimaan na dhufe. Eega qaadhimaan dhufe kunis eessarraa dhufe karuma biyya jaarsi kiyyaa jiru sanirraa dhufe. Hin dhufnellee achumarraayi iyyannaa galfate har'a warra isaaniitti warri keenya duuba warra keenya dhufan warri isaanii warra keenya dhufanii abbaan kankoo akkasumatti odoo gartee nallee gaafatee fi kana hin jiin ni kaagaana godhe. Amma gaa duuba gaafaan warri keenya na kennee gurbaan kun ni kaana godhatee jechuu dhege jaarsi kiyya kaduraa bar ooleen bullee tilifoonuma natti bilbile. Waa gurbaa kanaa wal quba qabaatanu waa karaa gartee biyya keessaatiin oduun isa geessu an hin beeku. Haa ta'uu gabaabinumaan natti dhawee wani naan jee yaa aballu ooyi ani duraanis wajjin turre jibbansa keetilleen qabu jaalaletiin qaba. Gurbaan ati gartee nikaa itti if goote kuni nama kanaati. Gurbaa kana firraa dhiisi. Ani siin deeffadha siin fuudha. Jaartii illee yoo qabaate rabbumaatu beekaa sirraa hin hiika. Je'ee faa isiidhaaf baallama seenullee ni malti. Duuba walumaa galattu akkuma waan namni gartee isii nikaa godhate kunis biyya alaatii takkaahu jaartii qabuuti. Haa ta'u amma gaafa inni akkana naan jee nin dhame waan karaan goruu wallaale. Maaliif abbaa mana kiyyaasan anaa malqoo anaa shamarraa odoon gahiin akkumaan armaa olit dubbadhettu namni kuni na fuudhe. Isaan na guddise isaa waa hunda na barsiise. Keessaa gubbaa isaatiin beeka suuraa gubbaa dhiisi. Tana waan ta'eef isumaan ganama gartee jiru na barsiise kanaan ani filadha. Garuutu gurbaa boodaa kadhammoo ni kaana godhanii fi amma karaa saniin goraa karaa kanaan goraa anaani kaa godhame kamittiin garagalaa dubbiin na dhibnaaniin se'illaa warri qilleensa gubbaadhaan rakkoo kanaa furmaataaf rabbi jecha if qabee jiru ni jiraan na dhagayamtee akkasitti iyyannaa karaa keessan galfadhe. Mee maaluma naa dhaamtan yaa warra Nuural Hudaa jaarsa kee kaduraa san filadhu naan jettammoo haaraya boodaa tana itti fitti guduunfii naan jettan. Deebisaan tente yaa intala teenya gabaabinumatti. Ta duraati rabbii kee galatoonfadhu. Sii intala malqoo sii xiqqoodhaa. Sii dhiira waan ta'e hin beekne. Siin saalfatin sii xuriin laguutti hin dhufin ganamaan rabbiin kee si tiifatee akka ijoolleen gandaatii fi kunilleen hamtuu si dalaganii baalugummaa sin barsiisin ganamaan rabbiin gartee jaarsa sii kenne sababaa gartee abbaa keetiitiin ganamaan seerumsiisuun isaafillee rabbiin ajiri guddoo rabbi abbaa keetiif haa katabu. Wanni kun waan rabbii kee jaalachiisu akka ta'e beeki ta duraati rabbii kee galatoonfadhu. Garuutu eega abbaan mana keetii akkuma atuu baantuu biyyarraa bahe ija gartee siif deemtu agartee karaa warra keeysanii deebi'uun kee waan gaarii hojjette. Haa ta'u amma ati garagaltee abbaa mana keetii saniin na hiiki jetteeni waan jettee fi rabbumaa fi siitu beeka. Walumaa galattu abbaan mana keetiilleen akka dhiira ammaan tanaa garaa si jabaatee si gadiin dhiisu ni kuma kiyyaa wajjin awwaalamta. Hamma qiyaamaatti siin hin jenne takkaa horii hangana waaniin an sitti baaselee naa galchi siin hin jenne namni kun nama jaalatamaa namaati filatamaa nama gartee sodaa rabbii qabu jenneetuma fudhanna duuba gurbaan kun si gadhiise hiree si kenne amma eeganii fi
rabbumaatu beekagaa idda ati fixatteen boodetti eega inni sihiiki kana haga gartee teessee sinimneeti garuu ati intala muslimaati odoo iddaan fixatin silaahuu nikaan hayyamtu beekama yookas taatellee if duuba deebi'uun kee dirqama iddaa keessatti gurbaan kun yoo kasi kennan taate warra keessan irratti illee haraami iddaan sirratti dirqama odoo iddaa namaa qabdu si kennuun haraam calla warra keessan irratti haa ta'u walumaa galattu abbaan mana keetii gaafa gartee qaadhimaan si dhufee warri sumaaq si gaafatanuu gaafatu baatanuu ni kaagaasi godhan amma abbaan mana keetii karaa warra keessaniitiin karaa alaatiin haa ta'u ati ni kaagartee godhamuu kee dhageenyaan hatattamaan sitti bilbilee odoonii fi ammaan dura hatakka sidhawee maal keessa jirtaa illee maaliif hiikanarraa barbaaddellee siin hin jiin waan barbaadde narraa arkadhu siin jee akka nama duraan tursifatee jiru haa ta'u dogongorri guddaan abbaan mana keetii kadursan qabu beeyta haraam inni hojjete beeyta waan ati heera shari'aatiin heerumtee heera shari'aatiin hiikamtee lafa jirtuun abbaan fedhe si qaadhimuuf mirga guutu ammoo inni as garagalee jaartii namaa tariikaa qabduun jaarsalaa jalaa bahi jechuun sirratti haraam callaa karaa tokkoon yaanni inni yaade kun hasadumma barnabiin keenya alayhi salaatu wassalaam intala nikaa qabdu dhiisi intala warra saanii dheqanii nuu kennaa ja'anii arkadhaa ja'aniin tanikaan qabne walaa yakhtub ba'dukum alaa khitbati akhiyye akana oo kama qaala alayhi salaatu wassalaam nabiin rabbi tokkoon keeysayoonii fi ganda tokko dheeyxanii ulaagaa galfattanii intala nuu kennaa jed lookoo galfattanii intala nuu kennaa warra tokkoon jettanii warri san arkadhaa isiniin jaan namni biraa lookoo fudhatee intala teessan nuu kennaa jechuun haraam calla hamma namni san dhiisu laal tani kan qabne bar sanuu kan haraami jaartii namaatiin isa jalaa bahii siin fuudhaa jechuun haraam calla atillee waan kanarratti wajjin haasawun sirratti haraam calla ati mataan kee walumaa galattu wanni gartee sirratti jiru wanni sii dhaamnu ati intala muslimaati nama gartee jaarsa duraan si hiike kana jaarsa keeka boodaa kanaa jalaa bahi siin jechuun jaartiiti jalleen sirraa hiika siin jechuun innillee yoo warra qabaatu bahu isa jalaa bahi siin deeffadhi siin jechuun atilleen kanarratti isa gargaaruun sirratti haraam calla sirratti haraam calla lammeeysa yoo niyyaan teekeeysa fedhinnaa teekeeysa wanni gurbaa kana si jibbisiisu jiraate ani sarraa humaan beeku ijaan takkaan agarre warra keenya itti na dirqe wanni kanaa kasi keeyse jiraattu yoo taate odoo ati hayyaman godhin kani kaasi godhan taate warra keessan dura dhaabbachuu dandeessa achi garagaltee ani gurbaa kana isiniititu itti na dirqe odoo naan hin mari'atin odoo nan gaafatin ni kaasna gootan ani kunoo jaarsi kiyya ka duraanii siin fuudha naan jaa duuba nama kana na guddisee wajjin ture suuraa isaatiiti kulleen beeka nama kana suuraa isaatuun garreen beeku ani gartee mala narraa godhaa jettee gaafa kanaa karaa warra keessanii deebitee hiikaa barbaaduun mirga keeti ammoo takka tasadeeysa wanni beekuu qabdu jaarsa kiyyattiin deebi'a jechuudhaaf jecha jaarsuma si fuudhee nikaa godhate kana isa anna hiiki jechuun sirratti haraami yoonii fi rakkinni waan san si godhu jiraattu taate karaa warra keessaniitti dhugaa jirtu himiif ammoo wanni ati beekuu qabdu hukmii shari'aa keessatti intala takka odoo gurbaan laallenne odoo gurbaan isiin laallenne akkanumatti warri lafaa ka'ee intala takka laqaaqanii fedhinnaa fiitiin gurra bariinsaan fira keenya shanyii teenya shanyii haadhaati shanyii abbaati jechuun haa ta'u isiin nikaa godhuun haadha abbaa irratti dhorka mirgi isii eegamuu qaba tanaafu wanni ati mas irratti jiru dura warra karaa warra keessanii deebi'i rakkinni gurbaani haa gartee si godhatee kaboodaa kun yoo jiraate waan jaarsa duraarraa kana jetteen haasawin dubbuma keessaa keessan galin
waan rabbiin dhugaan sitti beeku ta gurbaa kanarraa jibbiti yoo qabaatte mana keessanii deebii gurbaa kanaani kana gootanii gurbaa kana takkaan agarre na laalchisaajii gurbaa laalladhu gurbaa wajjin gattaa wajjin haasawi isii dhugaa jirtu dhuguma sanii waan rabbiin sitti beeku jibbansa yoo irraa qabaatte gurbaan kunnaan taane narraa hiikaajiin waan rabbiin jaalatu tan rabbiin sitti beeku ammoo tani siidhaamu jaarsuma keetitti deebi'uudhaaf jecha birxee barbaaduuf warra keessanii wajjin haasawin isuma dhugaa jirtu tan rabbiin sitti beeku akka booda gartee sheenaa sitti dhufni maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaamsanuudhaaf keessatti nama gartee intala takkaan guduunfaa geeffadhe kadhadhe juu cufa deebii boo qaceelloon laali ja'an ija deebanadhu liyudama baynakumaa jaanii bar jaalaltii isin jiddu ka zalaalam taatu akkan cinne akka hogguu teessu booda sheenaa santala tana yoomin laalladhe yoomin mataa sii arge yoomin hokkona sii arge yoomin ilkee siidha arge akka jechuun sittiin dhufne tanaaf hukmin shari'aa wallaallachuu halaal gootee duuba tanaaf jecha waan rabbiin sitti beekuun dhugaa jirtuun waan kana firraa laali warra keessan haa dhufu gurbaa laali yoo gurbaan kuni ka dhufe kun ta dura nama diin rabbii qabaatu taate laal ka boodaa kun ka duraarra ka diin rabbii qabaatu taate haala bareedaas qabaatu sigale jaarsi kee kadhuma wanni gartee hiika barbaadduuf numan jirtu wanni warra keessanii wajjin haasoytuuf hin jiru ammoo wanni isarraa si jibbisiisu rabbiin ni beekaa yoo ka jiraattu taate karaa diriiraan narraa hiikaa ji'i iddaatee gaafa inni si hiikee fixatte boodaan karaa jaarsa duraatti deebi'uudhaaf odoon jarjarre rabbii keetiin marihadhu talammeessaa nama kananga wajjin jirtu si guddisee ni beeyta salaatu ibaadaa jabeeysaa waa takka waan dubbatten qabdu haala bareeda qabaa malee yoo namtichi sun ammoo nama ibaadaan qabaanne taate nasihaan si yaannu irraa fagaadhu rabbiin nama waan takka isaa jecha dhiise rabbiin isaaf duuba bakka kaaya. Riqicha sunnaa iyyannaa lammeessaati mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan keenya gaa obboleessi keenya kun akkijuu dhaggeeffadhaame akkijuu ani ganda keenya keessatti intala takkaan wal barreetiin intalti tun duuba gujju wajjin haasonnaa wal gaggaafannaa ati eenyu kana waliin jenna tanumaa tana jidduun gaafa kaan haasonni siitiif cufti natti tolee laalchinis natti tolee haalli siillee na gammachiise an akkam si fuudhuudhaan fedhaa je'eeni isiilleen hayyama gooti garuutu oduma waan garii wal dabarfannuun naafi isii jidduu wal diddaan dhufte walii galuu dadhabne an akkasirratti duuba lafaa ka'ee warra keenya ergadhe isiichuma dhiisee tabiraa qaadhimaa naa barbaadaan jenne akkasumatti warri keenya halkanii guyyaa odoonii fi fiiganuu intala takka naa arkan ta haala bareedaallee qabdu duuba kana boodaan hoggaa intala isaan eeganaa fi qaadhimanii waa hunda waltaaniin booda sheenaan na keessa dhufte nan gammachiifne intalti tun akkasittiin murtiin tiyya intalumaan duraan dhiise san jechuudhaatu na keessa dhufe amma as garagaleetiin isiisan dubbisee bar duraan akkanattiin gaa waan akkana asirraa jibbeessi dhiise hayyee kam laalta tole naafisii wali fayyine ammoo jigalaal rakkoon gartee amma harkaana qabdu intalti duraa taniin an dhiise suni warri isaaniitiif warri keenya wal diddaa guddoo zamana dheeraa yeroo dheertu isaan jidduu jira bakka kanaafis isii tana fuudhuun na rakke anammoo jaalala isiitiin qaba warri keenya tabiraa naa kadhatanii intala warri tole ja'anii naa kennan amma duuba jara lamaan kanarraa kaniin filadhu wallaalee mee mala naa dhawaa ja'a obboleessi keenya kun yaa obboleessa keenya akkasin jiru ta duraati muslimni tokko namni muslima ta'e dhuguma muslima fidhagahu ani gabricha rabbiiti rabbiin na uume fitti beeku tokko waan takka odoonii fittiin seenneen duratti rabbi isaatiin mari'ata yaa rabbi intaltitu yoo khayrii naa qabaatte intala tana naa kenni jee rabbi isaatiin mari'ata achi boodaan haadha abbaa isaa achi boodaan namman guddoo aqlii qabdu achi boodaan mashaayikoota ulamaa'ii ganda keessaatiin intala tana gartee je'ee warri isaanii kun akkam je'ee wajji wal mari'ata kana boodaan duuba hojiitti harka galfachuutti seena duuba guduunfaa jechuu kiyya duuba duraanis akkanuma lafaa kaatee intala tana jaalatte
wan ati rajalate rabbi tokkicha malee namni yakun jiru fedhee dheerina diimina honkona luucca waan ta'e haa ta'u waan takka ta'asitti ibsitee diin qabdii jettee takka illee qabdu diin sarri diin sirraa waa takka hin dubbanne garuu dogongorri guddaan kee ilaali dogongorri guddaan kee ati hojjette intala duraa tanarraa karaa cufaa warra keeysaniin haasoytee silaan tala tanaan fedhaa wal diddaa qabdan ja'aniiti akkamii jettee warra keeysanii odoon haasawin intalachuma dhiiftee tabiraa naa barbaadaa jettee sii barbaadanii sii arkan naa taate jette eegan talaga duunfaa keeysanii warri gartee waan qaba geeyfatee galeen boodatti intala tanaan lafaa kaatee odoo naamusaa fi kabajaa haadhaa fi abbaan kee qaban mirga isaaniin eegin intala duraa deebitee isii wajjii waltaate eega waltaate warreen keenyaa fi warreen isaanii rakkoo jidduu isaanii jiran si dhagayamte dogongorri kee obboleessa keenya hedduu dogongorri kee hedduu san keessa intaltiin gartee ani boodaatuni warra keenya naa dhaqe kun maal isin akkat maalummaa isiidha eenyummaa isiidha diinsiidha haala amala si waa takkallee waan irraa dubbattees hin qabdu ammoo ati tagartee gororri sirraa yaa'aa jiru intala duraa saniif garuu intala duraan wajji haasoyte san dhiisuun laftu duraanis siumaa fi isii waliin haasawe warri isaaniitiif warri keessanis wal quban qaban isinuma lamaaniitu walitti buufo jira isinuma lamaanii walitti kijibaa jira qaadhima jechuun namni kanatti fi wajjin haasawuun qaadhimmaa dhugaadhaa tan namni biraallee si gubbaan dabaree kadhachuun dandeenye tan ati deemtee manguddoo ergattee takkaa fi dhayxee naa kennaa jettee harkadhu siin jedhan sani tanaafu intala siifi isii jidduu haasawni jiru tun qaadhima jetteen fudhatiin isii dhiisuun sirratti laafaadha beekadhu taakka tatti aantu warri keeysaniif warri isaanii akka isaan lama wal diddaa qaban himte isaanii wal diddaa qabuun warri keenya kun naan dhaqan jechuun sammuu ta'e keessa kaayi odoonii fi nama aqlii qabu taate gaafa dura intalaa wal taatee oduu dhagayattee wal diddaan isaan jidduu jira jechuu beeyte intala tana haadha abbaa kiyya hooy intala tanaan jaaladhe mi'anaa jecha wali fayyaa jettee karaa san deebi'u sirra ture duuba tanaaf jecha gabaabina wanni nu toltuu si yaan intala boodaa tanaa wajjiin gattaay ta isaan sii dhaqan tana laali isii dhageeffadhu laali isii wajjiin haasawi gattaay mana isaanii dhaqi waan karaa diiniif waa cufarraa wajjiin haasawi ka isiin diin qabduu fi diin hin qabne laali yoo intalti gartee duraasan ka diin qabaattu taate karuma warra keeysaniitiin itti geeysa tanuma gartee warra keeysan dhaqe tana waan isaanirraa hafe isaan manguddoo wali dhayxe laalcha shari'aa siyaafee dhaqqabadhu tasadeeysaadha intalammoo duraasan akkanumatti warra keeysaniin naa dhaqaaf odoon tahin mee warra keeysanii wajjin haasawi barga anniin qaanfadhe isinitti nimne malee intala warra akkanaa takkallee baramootanii jaaladhee jiraa qalbittiin jaalachuu ture ji'i wajjin haasawi yaada warra keeysanii laali yoo dhugumatti wanni isaan jidduu jiru waan hamtuu taate laal jarjaraan abbootiidha nuufi ati yoo warra san dhayte amaara islaama sin jaa wal amansiisuu dura jechuu kiyya tanaafu kanattis birxee seenteen hijaawini rabbii keetiin marihadhu warra keeysaniinis gargaarsifadhu intala gartee sii dheqan tana karaa cufan laali yoo diin qabaatte sunfaan irra bareedduu duraa taatee diin hin qabdu saniinis hin dagamini bareedinni warra gartee wasanaa bahee diigamaa dhufa bareedinilleen ka iddu jireeysaa gaari intalti yookaan bareedina qabaatte jaarsa ifii gadi ilaalti intalti yoo jaarsi irraa ol irra bareedaa taate qacellotti bulfatti wajjin gartee gowwaan yoo bareedina rabbiin isiif kenne kana akka waan gartee magaalaa bitattee takka akka waan shanyii isaanii sana rabbiin jaalalaaf isaanii kenneetu itti dhagayamtee mee nu laali nuti shanyii teenya akkana wanni kanaa booda sirraan haftuu laali rabbii keetiin gargaarsifadhu akkana ammoo jettee jarjartee
قدوم فور خيسن سيخين هذا أباخين قانيسن خراج أفاهو إساني وجين قطاي هاسوي ربين فاقا غاري رسيا خايو أكرج آلو سيها في الوجن مي ورا ددتش سنة خانا ددتش جالالات ديبيني مي ددتش خانا ديبيني وانسان جان ولين هالالو دا كيف دا جرى خيني مي أكي جواري ددتش جالالا أرى وبليتي تينيا أكي جتو أكما علمي انتلتي غرتي دلاتك بيي فيتيف جرو سريسو في ورساني غرغارو داف جتش بيي راباتو تين دوغونغورا ربي الليون چبسي بيي رابي غرو أكمان خايو خايتتين متا خيافيس إفجراچي سيرا كور رابي چورا غرتي ججيرت دي فيتامين أدى الليغا أرغد دي إيغان ألبي دوبا هاد أباقي الليغا مچيسي دوكنا الرئيسان باسي غرو توغا إيغان جروج الراقد دي إفدن ديهم بودد intalti namaa takka waan dhagayuu qabdu bultiin haadha abbaa bultii siitii miti. Talammeessaadha intalti dhalaa takka gartee juruusii jaarrachuutu ganamaan ilmoo lafa hakkaayuudhaaf if dhaqqabuun barbaachisa jechuun waan natti dhagamu. Akkasitti gurbaa tokkoon wal barannee akkasitti duubaa walumaa galattuu niqaa wal godhannee rabbiin gartee ilmoollee nuu kenne alhamdulillahi hayaata jiruu gaarii wajjin jiraachuu turre. Haaluma kanarratti odoo wajjin jirru abbaan mana kan kooti akkuma gabbeetti allaattiin fuute. Allaattiin beekamtu gaanii yaadattanii wataadara nega'ee biyyaa inni jiru tanaati. Akkasittiin duuba inni kuni biyyatti darbamee ani ilmootiyyaa wajji mana keessatti hafe. Duuba haa ta'u abbaan mana kiyyaa kuni eega biyya dhaqee diqoo jijjiirama hedduu natti fide duuba. Abbaan mana kiyyaa akkitti natti jijjiirame. Hoggayyuu anaatu ka'ee dubbisa. Akkam nagayaa fayyaadha. Mee firraagaa ati biyya nagayaan dhayxee anilleen jiruun si boodatti waan ittiin toltu jiraachuuni firraa hin galaan je'een. Tolee marabbaa kootu naanaan je mee dhaggeeffadha. Kootu je yaame intala tana beekadha. Kootu jechuun gurraattii fi diimtuu adiin qabdu. Akkatti dhuftu isumaa beeka. Inni dhufee achi taa'ee mangistiis dubbisuu hin danda'u. Ambaasiis dubbisuu hin danda'u. Dhufeellee isii fuudhuu hin danda'u. Namni kagalu if godhu isuma. Duuba hore ammas gaa inni kootonaan jennaan anilleen kara galiinsaa waa tiyyaanne mee dhaggeeffadha. Tuttureetumaan mee afi wallee afaanumaaf naan je'e yoo inni hayyama naa godhe firraa hin carraaqadha hojiidhaan carraaqatiinsa itti fufa jeetiin itti dhabe. Duuba hoo akkasittiin aboo amaarree firraa diqqoo dhaabbadheetiin waa carraaqaa akkamiin jeen taa'inaan je mee dhaggeeffadha. Ammaas isumaa gaafata. Wanni silaa dirqama isiirra jiru hogguma inni hoottu je'een sunii fi'achu. Ammaas teessee isfumaaga imma isin birxee barbaadaa jirti akkatti harkaa baatu. Haaya taa'i je'een. Gaafa kana gaa ifumaa as teessee duba wanni mara si rakkise maali jennaan ani wanni na ajaa'ibsiise niin dhufa juus hoottuma naan ja'a. Niin taa'a juus taa'uma naan ja'a. Sa inni kuni yaada akkam biraa qabaahi. Lachuu isa bira wal qixa. Eega inni gartaa niin dhufa jennaas hoottuma je. Niin ta'a jennaan taa'inaan je lakki je'eetiin mee dhaggeeffadha. Yaaduma sammuusiitiin ni barammeessin birxee barbaadaa jirti. Ilmoo isaa na bira jirtu biyyatti ergee ilmoon biyya naa geesse anamma hujiifiin gartee qophaawee qalbii takkaan akkaan carraaqaa dhuunfedha mee maal naan jettanii. Deebisaan gargaarsa rabbiitiin yaa obboleettii teenya intala muslimaa ati gabrittii rabbiiti. Kana boodaan jaartii namaati ni kaasirra jira. Wanni siif dhaamu ta duraa rabbii keetiif galatoonfadhume odoo biyyarraa baatee jiruu mataa keetii jijjiirrattee haadha abbaa keetillee gargaaruuf akkuma san deebitee naamusaan kabajaadhaan odoon ganda namaarra deemee hulaa takka khireeffachuudhaan namallee gurra isaanii takkaahu ija isaaniin gubin kadhalaan gartee akka firraanan dhayne maaliif dhalaan namarra yoo gale jaartuma bira galantanaatu jaarsarraa nama eega jettee karaan na baasu heerumuudha jettee bultii jaarrachuu keetiif rabbii kee galatoonfadhu. Akkuma san ammallee rabbiin sitti ilaal sitti arjoomee ilmoo sii kenne rabbii keetillee galatoonfadhu. Ammoo abbaa mana keetiitiin dhufaa jechuu gaafachuun sirran turre. Wannummaan hayyama isa gaafattuuf naa maali meeti.
ati jaartii namaati akka intaltee dhalaa ilmoo qabdu takkatti biyya tana yoo waliin jiraanne waliin quba qabna nami dhaqeetuma foormii xalayaa guuttatee dhalaan deemaa ture saniif niin dhufa jettee waan inni bahuu laaluudhaafi malee dhugaa yoomsi keessaa dhufte tasodaa rabbii duuba as garagaltee ammas xiqqoo teessee ammallee ittuma deebitee abootaa itiin firraa carraaqa jettee gaafii lammeessaa gaafattee taa'isiin jechuu eega inni firraa taa'isiin je sa'illaa duraanu gaafa dura gartee inni hoottu jeemaan deemin lammeessaa arra maaliif fardeessita takkittii boodaatuun siif taate laal taa'inaan jechuun saatii fi hoottuunis lachuu walqixaa jettee yaaduma sammuu keetiitiin ani rabbiin akkanatti abbaa mana kiyyaa dhiisee ilmootiyyaas ergee ilmootiyyaas yaa taameysu rabbirraa nagaafataa yaaduu dhiiftee gaa akkuma yeroo duraa lamaan abbaa mana kee dubbiftetti ilmoo tana erguu maaliif hayyaman gaafatin waan siin ji'u laalta ilmoo tana erge isattiin erge warra keenyattiin erge hin dubbanne takkatti tanees beek walumaa galattu namni ilmoo geessini geessa rakkoo miti wannama ajaa'ibsiisurraa sumata asiin hogga jaarsi dhufees asiin gaafattu asiinis kana gaafattu dhumarratti ati maaliif deemtaree ilmoo firraa eega ergite qulqullooyti ammati akkan tala dubraati amman tana ati walii wadni eeydu maaliree birxee takka akkaataa abbaan mana keeti kun itti sihiiku rabbuma tokkichaa beekaa yaada san yaaduudhaa deemte duuba walumaa galattu dubbii waa akka ati karaa abbaa manaa itti ilaalte sanii miti abbaa mana kiyyaati ilmoo isaatiin qabaani beeyta inni gaafuma gartee dura ati gaafattee hoottu siinju murtiin saasanum gaafa san taa'ima siin hinjin laal dubbiin bakka tana gaafa ati dura gaafattee niin dhufa jette hoottu jechuun jaalalatee qabaachuu hoottu jechuun achi kophaatee jiraachuun siif gaaga'ama jechuu beekuusaati maaliif fardeeffachuu dhabdee hoottuu duraa san lammeessaa deebitee gaafachuun ammallee dogongora keetirraa walumaa galattu yaa gabrittii rabbii yoo nasiihaa teenya gartee kanurraa qeebaltu taate dhugumaa wanni siin jennu abbaa mana keetii gaafachuuf itti deebitee gaafachuuf ilmoo erguun proogiraama kee akka ati waan biraatiif deemtu namnummaan gaafii tana dhaggeeffate cuftinu nuun durallee sirratti murtii kenna tanaafu wanni siin jennu ta dura haatattamaan arraa boruun jiini ati jaartii namaati ka'i gali abbaa mana keetii bira gali isaas sina faqata yoo inni gartee dhufteeti akkuma dhuftetti asittis dalagiina jiraachisi haji utaate hulaan qaadiisi dura bana fasxii barbaaduu dandeessa yoo inni ani sinna faqadhu siin gurbaan kun odoo sina faqachuun feene hoottu siin hin juba roggaati gaafatteewu lammeeysa abbaa mana keetii itti deebitee alaan ta'a jettee gaafachuun keessirran turre akkami gaafatta waan isa gaafattuu mi bar shari'aan taa isiin hin jettu odoo inni nuu taa isiin jee isaa miti abbaan si dhale abbaa dalagaaf dhayxeechuma taa'i odoo siin jee wallaahi abbaan keetilleen iznii si godhuu hin danda'u siitu lubbuu keetirraa gaafata tanaaf jecha alatti jiraachuun kee diin keetiifis gurra keetiifis waa hundaafuu waan siif hin tolle bultoonni kana tan gartee dhalaa addaayyaaf ta'e jaarsaa wajjin warri akka keetii hangan qabu biitti namaa biyyuma namaati rakkoon biyya ala jirtu waan sitti himnuu miti rabbii keetirratti irkadhu qaceelii karaa abbaa mana keetii deemi ilmoo tee ala sirraan guddatin ilmoon tee boruu amma tokkoo fi lama teeyse akkasi dheeysitu beeki rabbiin siyaasa ta'u iyyannaan lammeessaa dhaata warra dhaddacha jaalalaa akkii jettu obboleessa keenya tokko mee dhaggeeffadhaa gaa har'aa boodaa kan akkiji obboleessi keenya ani biyya arabaatiin jira odumaan biyya arabaa tana taa'uutiin akkuma gartee dhiiraa fi dhalaa wal barattuutiin intala takkaan wal barannee fuudhe dhaggeeffadhaame duuba anumaa baatii aruuzaa keeysa jiru gammachuutti isii wajjin jiru akkumaan gabbeetti allaattiin na fuuti aboo allaattii tana rabbi haa dhabamsiisuga rabbiin uummatarra haa qabu allaattiin na fuute nan kutte
duuba hoo amma gaa biyya gahe duuba akkumaan dhaqettiin maaliif duraanuu baati aruuzaati keeysaan jiraa mire waanin duraan hin beeyne baradhe anaa dhiiga qabu kagartee coraan saa nama harkisu akkanumatti intala takkaan wal garree siin fuudha humaan je'eeni harka lamaaniin naqee balteetiin intalarra buuse duuba fuudha jechuu isaatii beekadha arrammoo ani jaartii tiyyaa sanii wajjiniin gammachuu jira haa ta'u jaartiin tiyya tagartee ani ta duraa dhageesse duuba taniin gartee biyya dhiisee biyya arabaa dhiisee biraa deeme san fuudhuu kiyya na dhageesse aboo allaatti si fuudha jeetan asii rakkachaa asii waa gartee si coresitti ergaa jira ati wahurkuma khiyyaanii intala namaa fuute wahuma takka siinin juu waraquma tantootiin na dhaqqabii naan jette yaa aaddeetiyya ga akkaan itti qabames ni beeyta ani dhiiraa fuudhaas lee rabbiitu halaal naa godhe garuu hamtuun dalaguunis anaafillee adaaba siifillee gurra hamaadha hamtuun dalagu je'eetiin intala halaal fuudhe ani waasiniiku laal siin jaaladhaa jeetiin didee je amma gaha waliin dhusan amal lama booda jaartiin saa taachitti jalaa hafte akkuma saatti allaattiin qabdee biyya darbu intaltiin dhufu jaartiin tiyya dhuftee biyya geesse guyyuma lafa buute isii ammaan tana gartee biyya arabaatii dhufte ta viitaamin C D waan adda addaa fudhattee coraan siitis nama harkisu kan namninis hogga dhufte intalti tun jaarsa qabdi jechaadha dardarri adda addaa hancufa liqimsaa mana keenya mana isaanii dhudhufuu eegale gaafa waan kana garte sa'illa ani jaarsaan qaba biyya tana keeysaa jechuun itti dhagahame silkiin dhooyte aboo isa jirta akkanaan jira yeroo ilaal arraaboruun jiinii hottu dafi jetteen na yaamte ammoo rakkoon tiyya guddoon ana jaartii tiyya wajjiin as jira amma yaanni guddaan na seene isiin santaniin afaan itti bari tunnaa lammeeysa ammoo jiruu gaarittiin wajjin jira isaan kunis wal beekomsan qaban malee nama bakka ganda gandaati haa ta'u karaan goruu wallaalee warra keenyaanin mari'adhaa warra isaaniitiin mari'adhaa karaan goruu wallaaleetiin karuma gartaa namni ijaan naman agarree wanni angaafadhutun qilleensa gubbaan dhuftee warra keenyaa fi fakkaataa isaanii cufa geessu santu naa wayya jeetiin nuural hudaa karaa keessan dhufe mee furmaata naa kennaa jaa obboleessi keenya kun yaa obboleessi keenya ta duraatii shari'aa keessatti man ghashanaa falaysa minnaa jee nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam waldaguun haraami fuuni haraami miti sigala intala takka hogga fuute jaartii hin qabu jechuun niin fuudhaa sirraa hin hiika jechuun takkaawu fuutee jaartii dhoysuun hatun quban qabne kuni ghashi jedhama heera shari'aatiin illee yoo fuute karaan ati itti godda'amtu ilmoon teetun intalti san ilmoo dhalti ilmoon teetu walin beeytu beekadhu laal ilmoon teetuni alagaa walittaati takka sani ammoo ati fuudhaaf balleeysaan qabtu ammoo sammuu tee keessatti tammachi fuutees yoo hiishuma sii eeggatte ta duraanis ala jirtus hiisha sii eeggachaa turte waani ati dandeeytii qabduun waani heera shari'aa guuttattee ulaagaa guuttattuun fuutuun waa takka illee rakkoon hin jiru ammoo fuuni kee halammeeysaadha ka duraatiin waan wal caaluun qabu ija bitaa ija mirgaati lachuu ilmaan namaati ka bulchusi shari'aa islaamummaa keessatti jaartii duraa fuudhaniis niin fuudhaa jaartii gaafadhaa jechuun hin jiru wanni si ajaju humna teetii fi kiisha keeti ammoo dhalaan fuudhan kun ammaas wal beekuu qabanii intalaan an fuudhe taan beekuu qabdi ta heerumtuus taan beekuu qabdi ta duraatis ta boodaa beekuu qabdi shari'aa keessa hin jiru biyya takka ta'uun ganda tokko ta'uun gosa tokko ta'uun biyya saba adda addaa illee haa ta'an islaamummaan kana keessa hin galtu wanni keessa galtu intala gartee rabbi beektu sigalee ta islaamummaa qabdu tahuu qofa ammoo nasihaan amma nuti siyaanu yaa obboleessa keenya ta duraa ati rabbii tokkicha sodaachuu honga beekumsa wanni ati beekuu qabdu beera xiyyalachuu anaa turraa gaafatama anaan nafaqa anaa taraa godha jette
gartee beeytee haala bareedaa wajjin jiraachuu talammeessaati. Jaartiin duraanuu oduu qabdi akka ati waggaa dur dhayxee fuute. Ammoo isii bira dhayxee ilaaluun jaartii teeti. Jaartii boodaan gaafatiin isii san dhayxee wajjin haasoytee haala jiru kana garte dhugaa isiitiin fuudhee intalaan qabaa sirraa hin hiikaan isiidhaan jechuun sirratti haraam calla. Wan akkaan akkumaan duraanuu siin je'ee akkaan hamtuu hin daleenne je'eetiin fuudhee arran talaan kabajaan fuudhee jaartiin tiyyanaa dhufte deemi jechuun anaafillee sablina sitti gabaajiiti dhugaan amansiise. Sadeessa jaartiin ammoo booda fuute gaafa gartee jaartii duraa dhayxee as deebite. Jaartii duraa sanii wajjin hoggaa as deebite yaa addee teenya gaa. Si galaa dubbiin gaala hatanii dhukachuun namaan taatu yoon gartee si dhoysees rabbi nan dhiisu si dura yoon qabaadhes yoon dhoyse rabbi nan dhiisu bar jaartii tiyyata duraa saniitiitu alaa gale akkasitti nayaamaniitiin isiin nayaame jechuurrallee warri dhufe jechuunatti himanii akkasittiin yoon arraan tana isaan hamtuu akka nu jidduu jirratti quban qabanii hamtuullee nu jidduun jirre ani qabameetiin biraa dhufe isii sanaan dhaqee garte warra kiyya dubbisuun rabbi irraa na gaafata guyyaa asseenterra rabbi irraa na gaafata manni gartee isseedhaa ha isiin jirtu kuni mana haadha abbaati mana siin ja'amu bultii guyyaa dhufterraa isii godhuun anarra dirqama mee duranii laala je'etiin dhaqe koonoo aaddeetiin jese gabaajiiti mataa ol qabadhu laal isii dhugaatiin tarabbi sodaatiin jaartii ta'e talammeessaatiin in eega godhatteen boodatti karaa feetu mooraa takka keessatti hulaa fuudhe feetu mana godhi wanni sirra jiru tun dura tunni booda wanni ja'an hin jirtu ija bitaa ija mirgaati halkan tokko mana tokko lama gootaan lama wanni ati deemtuun san sirratti haa jiraatu. Ammoo ta isaan lamaan kun gartee waliin beekanii jechuun rakkinaa miti. Tura keessa si achitti wal baratan. Taaziyaa waliif fida, aruuzaa waliif fida, waan adda addaa waliif fida. Saniif hin rakkatin. Ati haqaan deemuun walqixxummaa uumuun isaan lamaan jidduutti isaanillee wal jaalachiifti duuba. Wanni itti dhalaa walirra bobbahee hattaa ilmaan isaanillee wal jibbanii addaan haadha abbaa jalaa badan sababa abbaan gartee rabbi sodaa dhabuun beera isaa wal qixxeessuu dhabuutiin ilmaanillee wal jibbanii tabeera biraa kuttee rakkoon jiruu isaallee dhukkuba isarra fidi duuba. Tanaaf jecha wanni isii dhaabnu rabbii kee sodaadhu du'aa'i rabbii kee kadhadhu amrii takkallee rabbiin si haa laaffisu yoo dhugaan deemte nama dhugaan deemu rabbiin waa sadiiniif qabeef waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja waman yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'aati wa yu'dhim lahu ajra laal waa sadii rabbiin dhaabeef warra sanirraa rabbiin si haa godhu. ديبس أكنات أنقولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhaddacha jaalalaa maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu amma gama gaachana islaamaa tarkaanfanna. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana islaamaa sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa irmi waliin barsiifannu. Many Muslims consider that it's only an alim. Musliimoonni hedduun Qur'aan kan hiikuu fi dubbisuu danda'u aalim qof jedhanii yaadu. Inni kun ilaalchi sirriidha. Is this a correct understanding? Allah says in the Quran in Surah Qamar. Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Qamar suuraa 54ffaa keessatti bakkoota garagaraa afuritti suuraa Qamar suuraa 54ffaa aayata 17 aayaa 12 aayaa 32 fi aayaa 40 irratti akkana jedha. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
dhugumaan qur'aana kana barnoota isaa laaffifnee jirra mee namni isa baratee itti dalagu bakka kanatti qur'aanni isiniif hubachuudhaaf laaffifamee jira jedhee nutti himaara namoonni gariin qur'aana aalimoota qofatu hubata jedhanii yaadu akkas taatu dubbii kanaan walitti bu'a jechuudha kanaafuu ati waan namoonni jedhan san fudhatta moo waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jedhe fudhatta rabbi qur'aana keeysatti suuraa al-hijrii suuraa 15ffaa aayata tokko irratti akkana jedha alif laam raa aayaan tun aayaa kitaabaati isiin aayata qur'aana haqa ibsuuti kana jechuun waan hunda ibsa jechuudha namaaf qur'aana hubachuun salphaadha haa ta'u malee karaa biraatiin rabbi qur'aana keeysatti suuraa nahl suuraa 16ffaa aayata 43 irratti akkasumas suuraa al-anbiyaa suuraa 21ffaa aayata 7 irratti akkana jedha fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun yoo hin beekne warra beeku gaafadha osoo qur'aana dubbisaa jirtu waan tokko kan hubatuudhaaf si rakkisutti yoo dhufte nama beekumsa qabu gaafadhu aalima gaafadhu qur'aanni waa'ee saayinsii dubbatee waan san hubatu yoo sitti ulfaate eenyutti dhaqxa nama soorata tolchutti dhaqxaa nama rifeensa sirreessutti dhaqxaa saayintistitti dhaqxa qur'aanni waa'ee fayyaa yoo kan haasa'u doktoratti dhaqxee qur'aanni maal jechuu akka barbaade irraa hubatta haaluma wal fakkaatuun waa'ee sababaa nuzuula qur'aanaa hubatuu yoo feete akkasumas hiikkaa aayaalee garii hubatuu yoo barbaadde aalima daarul ulum dhaqee waggaa 7 yookaan 14 baratitti dhaqxee irraa hubatta inni gama kanaan ogeessa waan ta'eef isatti dhaqxa qur'aanni yoo hin beekne yoo hubatuu dadhabdan warra beeku gaafadhaa jedhe qur'aan ilma namaa cufaaf buufame nama aadii fi hayyootaafis buufame haa ta'u malee osoo dubbistu yoo wanti sitti ulfaatu si qunname nama beekumsa qabu gaafatuu ni dandeeyta gaafiin kun fakkeenya tokko na yaadachiise xumura bara 1970mootaa fi jalqaba bara 1980mootaa keessa ummata arabaa kan qur'aana qajeelfama isaanii godhanii hordofantu ture haga danda'aniin waan baratan sirritti beeku waan beekanittis ni dalagu qur'aanaa fi hadiisa keessaa ayatoota waa'ee embriyoolojii yookaan miciree dubbatu hunda bakka takkatti walitti qaban waan walitti qaban kana Profeesar Kiit Muur nama jedhamutti mul'isan yeroo sanitti xumura 70mootaa fi jalqaba 80mootaa keessatti Profeesar Kiit Muur gama embriyoolojiitiin hayyuu jabaadha Yuunivarsiitii Toorontoo kan Kaanaadaa keessatti argamu keessatti muummee yookaan dipaartimentii anaatomii keessatti hoogganaadha ayatoota qura'aanaa kan afaan ingiliffaatti hiikametti agarsiisanii dhimma san irratti yaadni isaa maal akka ta'e gaafatan innis wanti qura'aanni waa'ee embriyoolojii dubbate cufti waan saayinsiin yeroo sanitti qoratee bira gaheen walitti galaa ta'uu isaa mirkaneessa haa ta'u malee ayataalee qura'aanaa muraasa kan sirriidha yookaan sirrii miti jedhee murteessuu hin dandeenyetu jira anuu waa'ee kanniin hin beeku jechuudhaan ofirraa deebise ayatoota sanniin keessatti inni tokko isa suuraa alaq suuraa 96ffaa ayata 1 fi 2 irratti kan jirudha اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق read maqaa rabbii kee waa hunda uumeetiin qara'i kan nama dhiigarraa uumeen jecha alaqa jedhu hiikaan isaa tokko kan wahitti maxxanu jechuudha kan biraa immoo kan ulaan ula fakkaatu jechuudha Profeesar Kiit Muur sadarkaan miciree kan gara jalqabaa jiru ulaan ula fakkaatu isaa hin beeku jedhe gara laaboraatoorii isaa deebi'ee maayikirooskooppii humna jabaa qabuun sadarkaa miciree kan gara jalqabaa qorate isa sanis suuraa ulaan ulaa waliin wal bira qabee ilaale walitti fakkeenya isaaniitiin hedduu ajaa'ibame ayatoota qura'aanaa fi hadiisaa hedduu eega dubbiseen booda gaaffileen 50 ol ta'an Profeesar kanaaf dhiyaatee ture gaaffiiwwan kunniin waggaa 30 dura osoo naaf dhiyaatanii walakkaa ol deebisuu hin danda'u jedhe sababni isaa embriyoolojii damee saayinsii dhiyeenya kanatti beekamee jirudha namni kun qura'aanni kalimaa rabbii ta'uu isaa irrattii fi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kanaa ta'uu irratti mormii akka hin qabne dubbate Profeesarri kun qorannoo garagaraa taasisee kitaaba The Developing Human jedhu barreesse anuu yeroo barataa meedikaalaa waggaa jalqabaa turetti kitaaba kanatti fayyadameera namni kun kitaaba kana maxxansa 3 barreesse bara sanittis kitaaba irra gaarii kan nama dhuunfaa tokkoon barreeffame jedhamee badhaafameera fakkeenya dabalataa tokko siif haa kennu meeshaa tokko yoo bittu meeshaa san waliin maanuwaaliitu dhufa maashinicha akkaan walxaxaa taanaan maanuwaalii irra jabaattu isa barbaachisa maashina walxaxaa akka kompiitaraa wayita bittu maashina akkaan ulfaatu taanaan maanuwaala akkaan jabaattu isa barbaachisa ilma namaa maashina jedhee akka waamu yoo na hayyamte ilmi namaa maashina akkaan walxaxaa addunyaa cufa keessa jirudha maashinni kun maanuwaala isa hin barbaachisu jettee yaaddaa
akka nama nutti qura'aanni kabajamaan manuwaala xumuraa fi goolabbii ilma namaati. Wanti ilma namaa dalaguu qabuu fi dalaguu hin qabne qura'aana keessatti barreeffamee jira. Ammas fakkeenya tokko ni yaadadhe. Hyderabad keessatti baalabbaata yookaan nawaab tokkotu ture. Dureessa akkaan jabaadha. Yeroo jalqabaa automobiliin Indiyaa seenu namoonni akkamitti oofuu akka qaban hin beekan. Kanaafuu warshaan makiinaa gurguru shufeeras waliin siif kenna. Namni Hyderabad kunis makiinaa haarawaa bite. Warshaanis makiinaa fi shufeeras waliin kenneef. Gaaf tokko ganama dureessii fi hoogganaan Hyderabad kun shufeericha waamee haadha warraa tiyya gabaa geessuu barbaada makiinaa dafii qopheessi jedheen. Shufeerichis yaa Nawaab makiinicha haala gaarii irra hin jiru deemuu hin danda'u jedheen. Nawaabichi dallanee haadha warraa tiyya gabaa geessuu waan barbaaduuf makiinichi ammuma qophaa'uu qaba jedheen. Shufeerichis deebisee makiinicha dalagsiisuudhaaf damma kiiloo 10 aanan litira 20 dhadhaa qulqulluu kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 barbaada jedheen. Nawaabichis damma kiiloo 10 aanan litira 20 dhadhaa kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 kenneef. Shufeerichi waan kennameef fudhatee haadha warraa ofiitii kenne. Daqiiqaa muraasa booda makiinicha ammoo qopheessee fide. Wanti an gaafachuu barbaadu har'aan tana shufeerri kee daa'ima kiiloo 10 aanan litira 20 dhadhaa kiiloo 30 fi ruuza kiiloo 50 fiddee makiinicha akka deemu godha osoo siin jedhee maal goota? Yeroo san dalagaa irraa ariita. Har'aan tana osoo akkaataa makiinaa itti suphan beekullee baannee makiinaan daa'ima aanan ruuzaa fi dhadhaan akka hin dalagne ni beekna. Makiinaan gaazaan dalaga, nadaajaan dalaga. Akka itti makiinaa suphan wallaallus wantoota bu'uura ta'an ni beekna. Haaluma wal fakkaatuun namuu hiikaa bu'uuraa kan qura'aanaa ni beeka. Kanaafuu namni tokkollee si gowwoomsuu hin danda'u. Kanaafuu hiikaa bu'uuraa kan qura'aanaa beekuu qabda. Makiinaan kee waggatti guyyaa takka yookaan lama yoo miidhamte makaanika bira dhaqxa. Qura'aana keessatti aayaa sitti ulfaate tokko yoo argite nama beekumsa waan sanii qabu bira dhaqxa. Namni beeku sunis bakka sanitti waan fedhame ibsa siif godha. Qura'aanni aalima qofaan hubatamuu danda'a. Kanaaf isaan qofatu dubbisa. Namni biraa dubbisuu isa hin barbaachisu warra jedhan irratti fakkeenya takka siif kenna. Warri kun falmiidhaaf yaada dhiyeessan tokkotu jira. Hayyama shufeerummaa kan leenji'aa yoo qabaatte makiinaa fuutee wayitti yoo buuste poolisiin adabbii xiqqaa si adaba. Garuu hayyama shufeerummaa dhaabbataa yoo qabaatte hayyama guutuu yoo qabaatte san booda yoo balaa dhaqqabsiifte poolisiin dachaadhaan si adaba. Kanaafuu qura'aana dubbisuu fi sirritti beekuun hin barbaachisu. Yoo haraama dalayde rabbi waan xiqqoo qofa si adaba. Qura'aana yoo sirritti beekte, qura'aana yoo sirritti hubatte, san booda yoo badii dalayde rabbi dachaan si adaba jedhan. Anis falmiif jecha isiniin walii gala jedhaan. Namni tokko hayyama yeroo kan leenji'aa yoo qabaate san booda yoo balaa dhaqqabsiise adabbii cinaa qofa adabama. Tarii $1,000 qofa adabamuu danda'a. Haa ta'u malee namni sun yoo hayyama dhaabbataa qabaate san booda yoo balaa dhaqqabsiise dachaadhaan $2,000 adabamuu danda'a. Haa ta'u malee namni hayyama leenji'aa qabu carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuudhaa guddaadha. Tarii waggatti balaa 50 dhaqqabsiisuu danda'a. Namni hayyama guutuu qabu ammoo carraan balaa hedduu dhaqqabsiisuu isaa xiqqaadha. Tarii waggatti balaa tokko qofa raawwatuu danda'a. Namni hayyama guutuu qabu waggatti adabbii $2,000 qofa kafala. Namni hayyama leenji'aa qabu ammoo waggatti badii 50 waan raawwateef $50,000 adabama. Kanaafuu wanti barbaachisu hayyama guutuu qabachuudha. Haaluma wal fakkaatuun qura'aana hubannoodhaan wajji dubbisuu qabda. Dhaamsa rabbi si ergetti yoo dalayde carraan ati badii dalaguu fi haraama keessa seenuudhaa xiqqaadha. Qura'aanni kan aalimaa qofa jedhanii dhiisurraa ilmi namaa hundi qura'aana hubannoodhaan wajji dubbisuu qaban. Wahii xumuraa fi goolabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufametti dalaguu qaban. For the alims, it's preferable that all the human beings they read the Quran with understanding and implement on the message of Allah subhanahu wa ta'ala, last and final revelation which was revealed to the last and final messenger Prophet Muhammad, peace be upon him. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaya rabbi keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة